Bakka siyaasaa fi paartiin siyaasaa hin jirre bakka akkasii arguu yookaan dhaga'uu ni barbaaddu. Tole isin hin geessaa. Bakka eebbifamaa kana isinittan himaa. Isinittin agarsiisaa. Seenaa armaan gadii kana dhaggeeffachaa na faana bu'aa. Waliin deemna. Hoggaa seenaa armaan gadii kana dhaggeeffattan yaadaan waggoota muraasa boodatti akka deebitan kabajaan isin gaafadha. Bara tokkummaan qeerroo fi Oromoo dagaagee ture sana yaadachaa na hordofaa. Imala gaarii. Waggaa 3 guuteera natti fakkaata. Beellama mana murteeffanii godina Oromiyaa tokko deeme. Barattoonni yuunivarsiitii hiriira mormii irra jiru daandii qabatanii dhaadannoo adda addaa dhageessisaa deemu. Gara mana murtiitti dhiyaachaa dhufanii. Sagaleen isaanii fagootti dhaga'ama. Muummee qaxxaamuree dhaga'amuun oollee. Jiraataan magaalaa tokko lama osoo jedhuu hiriiratti dabalamuun lafti hiddii buusan dhibe. Nutis garaan keenya lama ta'e. Dhaqnee itti dabalamuuf si oofneerra. Garuu galmeen keenya mana murtii jiru akka waamamne sodaanne. Gaafa mana murtiitti dhiyaatan garuu hunduun yaa'e. Abbootii seeraa dabalatee jechuudha. Muraasni namaa qarqara daandii dhaabbatee ilaala. Baay'een garuu itti makama. Sagaleen isaanii isa dhiyoo miti isa fagoo. Isa laga gamanaa miti isa laga gamaa dammaqsa. Dhaadannoon dhageessisaa turan kanuma baratame ture. Hidhamtoonni haa hiikamanii. Ajjeechaa fidaan haa dhaabbatu. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'u. Abbaan biyyaa Oromoodha. Kan jedhuu fi kan fakkaatan ture. Kana gidduutti waan ajaa'ibaa tokko uumame. Akkuma hiriirtonni mana murtee fuuldura ga'aniin uummati beellama eeggachaa ture isaanitti makame. Kan nama dhibu isa kana miti. Waan ajaa'ibaa kan ta'e kan jaarsi yookaan maanguddoon waliin beellama eeggachaa turan tokko raawwatanidha. Fiiganii hiriira walakkaa seenan jalqaba akkuma namoota biraa isa dhaadannoo dhageessisu jalaa qabaa turanii. Booda garuu dargaggeessa dhaadannoo dhageessisaa jiru harkaa maayikii butanii dhageessisuu eegalanii. Miira guddaa keessa seenaniiru. Hiriiricha daran ho'isanii. Dargaggootatti onnee caalu horanii. Uummati isaan harkaa fuudhuun lafa raase. Kan isaan jedhan jechuun dachee sochoosuu eegale. Isaanis kanuma baratame dhageessisaa turanii. Dhaadannoon isaanii tokko garuu adda ta'e. Innis Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu qaba. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa haa ta'u kan jedhudha. Namni baay'een miira keessa galee waan jiruuf kan isaan jechaa turan kan qalbeeffateen fakkaatu. Callisee haa ta'u jedhee dhiichisa. Muraasni garuu harka walitti reebuun foorice. Deeggarsa haa ta'uu, mormii haa ta'uu yookaan jaarsi homaan beekuu jedhanii haa ta'uu naaf hin galle. Hiriirri kun raayyaa ittisa biyyaan bittinnaa'e kan lubbuun wareegamanis jiru. Raayyaan ittisa biyyaatiin yeroo dheeraa erga ukkaamamnee booda gadi lakkifamne. Miidhaa xiqqoo qaama koorra ga'e waan tureef dargaggootaa fi uummata magaalaan dirqamee mana yaalaa deeme.
Jaarsa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa haa ta'u jechaa oolan isachumatti argadhe nan gaafadhe. Isaanis akkas naan jedhanii. Biiroo pirezidaantii deemi. Biiroo feete dhaqi. Bakka hojiitti kan dubbatamu afaan Oromoo miti. Barreessuullee dirqamaan kan barreessan fakkaatu. Qubeessuullee hin beekani. Yookaan haa ta'u jedhaniiti. Seeraan ba'ee malee hojiirra hin oolle. Kanaafan jedhe naan jedhanii. Yaadi isaanii kun haqaa. Persentii dhibbentaa dhibba dhugaadha. Ija seeraan afaan hojii ta'eera dhuguma. Kun wal naman gaafachiisu. Qabatamaatti garuu miti lafarra hin jiru. Hojjetaan mootummaa lama ta'ee yookaan gartuudhaan afaan kana haasa'u saalfata yookaan itti qaana'a yookaan ammoo ni jibba. Kanaafuu sirriitti hojiirra ooleera jechuun ni ulfaata. Barreessaan kun illee ija isaan waan baay'ee ragaa ba'uu danda'a. Waajjira tokko tokko keessatti bakka hojiitti afaan Oromoo dubbachuun dhorkaadha kan jedhame fakkaata. Tokko tokkoon tarreessuun ni danda'ama. Hundi keessa waan beektaniif hin barbaachisu. Inni guddaan garuu mana ofii qulqulleessuu kan hin dandeenye ollaaf hin ta'u. Oromiyaa keessatti hojiirra osoo hin oolchin federaalaaf hojjechaa jirra jechuun madaallii hin kaasu. Osoo gama kanaan hojjetameera ta'eetii rakkoon magaalaalee Oromiyaa keessatti mudachaa jiru hin uumamu ture. Kanaafuu dhaadhannoo sirrii ture. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu qaba. Sanas ta'e kana mana yaalaa sanatti waan addaan arge kunuunsi waliif godhamu addaa. Oromummaan jaalala akka ta'e hubatta. Oromummaan wal dhiibuu osoo hin taane waliif dhibamuu akka ta'etu siif gala. Waaqa Oromoo godhee si uumes galateeffatta. Xiqqoo miidhamuu kee arginaan kan mana yaalaa si geessu, kan sii kaffalu, kan si kunuunsuu fi hunda siif ta'u nama ati hin beeknedha. Bakka sana siyaasni hin jiru. Eeyyee bakka sanaa siyaasa nagartu maqaa paartii hin dhageessu. Oromummaa qofaa. Eeyyee Oromummaa qofaa. Bakka eebbifame dachee sabboonummaa dhugaan dhaalame. Oromummaan miidhagina. Oromummaan jaalala. Bakki eebbifamaan kun Oromiyaa mara haa dhaalu. Eeyyee bakki eebbifamaan kun Oromiyaa mara haa dhaalu jedha. Haa dhaalu. Ameen. Galatoomaa.